Daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa kun oduu ijoo torbaniiti. Oduu ijoo torbanii keenyaa akkuma beekamu torbaniin wantoota Oromiyaa keessatti akkasumas biyya kana akka impaayiritti kana keessatti wantoota jajjaboo ta'anii fi gaanfa Afriikaaf akkasumas guutuu addunyaa irratti wantoota odeeffamaa turan walitti qabannee kan isiniif dhiyeessinudha. Keessaa cuunfannee jechuudha. Har'as immoo oduu ijoo torbanii keenya qabannee kan isiniif dhiyaachaa jirru Ambaayiluu Naccoo akkasumas Waayilli Kiyya Dassuudulaa fi gama ogummaa kaameraatiin immoo Geetuu Alamaayyoo waliin jira. Dassu baga nagaan dhufte. Galatoon baaduu baga nagaan eegde. Tole daawwattoota keenya egaan waliin turaasni jennaa mee Dassu oduu ijoo jajjaboo jettee kan daawwattoota keenyaaf ga'uuf jirtu keessaa ka ijootti kan torban kana keessa qabattee kan dura qabattee mee daawwattoota keenyaaf dhahiiti. Tole baaduu galatoomii wanta ta'eeru baay'eedha biyya kana keessatti Oromiyaattis ollaa Oromiyaattis. Keessaa filannee tokkumatti dura jettee kan dhiyeessinu malee gurra namaa kan hin nuffisiifne sabaa himaaleen adda addaa kan dhuunfaa mootummaas deddeebinanii kan gurra namaa akka hin duuchineef tarii kun yoo himame fooyyena ta'a argata laata kan jennuudha filannee dhiyeessaa barree achi keessaa tokko kan ani qabu har'aa Oromiyaa ilaalatu irraa ka'uudhaaf qonnaan bultoonni Oromoo naannoo Bishooftuu magaalaa Bishooftuu jiraatanii komee qabuu kan jedhu qorannoon tokko kan ba'e torbee kana keessadha. Innis kan jedhu qonnaan bultoonni naannoo magaalaa Bishooftuu jiraatanii daandiin qilleensa Itoophiyaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa kan inni booleetii qabu natti dhiphatee jedheera. Kanaaf gara Bishooftuutti babal'iseen buufata xiyyaaraa idil addunyaa beekamaa dameedhuma kan boolee ta'ee achitti hin banadhaa. Ijaarada jedhee walii galtee tolcheera. Akka gorsituutti dhaabbanni kan gorsituu ta'ee qacarame dhaaba Libaanosidha. Amma qonnaan bultoonni 2,500 ta'an lafa isaaniirraa ni ka'u qe'ee isaaniirraa. Lafa sanatu barbaadama waan ta'eef. Komee kan kaase waan lama. Tokko bakki isaan ka'anii qubachuuf jedhaman kuni Bishooftuurraa kiiloomeetira 20 fagaataa achi. Xiqqoo fagaateedha kan isaan jedhan. Lammaffaa immoo kafaltiidha. Akka Afrikaan Intelligensi baasetti qonnaan bultoota dubbisee warra komee qaban fi waraqaarras kan taa'eeru kanan argee dubbisee kaaree meetira tokkotti akkas meetira tokko akkasis meetira tokkotti kaaree meetira tokko jechuudha. Kaaree meetira iskuweerii kaaree meetira tokkotti qarshii biyya kanaa 322 fi saantima 50 kennaa jedheera. Abeshin xiyyaara Itoophiyaa jechuudha. Daandiin qilleensa Itoophiyaa. Kun nutti nuti xinnaateedha. Komee kana lamaan tuqaase qarshii kaffaltii beenyaa lafarraa ka'anii fi bakka haqanii qubatan sana. Dhaabbanni Libaanos sun immoo waan kana qorachuudhaaf keessattuu qorannoo jalqabaa gaggeessuudhaaf naannoo sanatti deemeera jedha Afrikaan Intelligensiidha kan amma kana baase. Mootummaan gaaffii isaanii kana deebii inni itti kenneeru hin argamne. Kan argame tokkodha. Tole egaa na biras immoo Dassuu kan jiru torban kana keessa kan dhagahamee fi oduu ijoodha jedhamee illee kan dubbatamaa ture keessaa. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Yaayyaa Gullallee magaalaa Fittaal bakka jedhamtutti abbootiin seeraa lama qaamolee nageenya mootummaatiin dhahamanii miidhaan qaamaallee isaan irra gaheera. Namni tokko jechuudha. Namni tokko miidhaa qaamaa jabaan irra gahee hospitaala akka turedha kan torban kana keessa dhagahame. Namni tokko garuu reebamee mana hidhaa keessa akka buufamedha torban kana keessa kan dhagahame. Kan kana godhe immoo qaamolee nageenya mootummaa warreen qawwee hidhatan milishaa naannoo sana yookaan magaalaa Fittaal sana keessatti milishoota hojii nageenyaa irratti bobba'an jedhamanidha. Egaa qaamoleen nageenyaa kun abbootii seeraa guyyaa adiidha kan isaan reebanii dura mana jireenyaa isaaniirraa bahanii abbootiin seeraan kun jechuudha. Mana jireenyaa isaaniitii bahanii buna dhuguuf gara magaalaatti osoo deemanii hordofanii bakka isaan buna dhuganitti milishoonni kun harka keessan ol qabaa jechuudhaan reebbitii irratti raawwataniiru. Kanaan wal qabatee otoo maalummaa keenya bariimaaf nu reebdu maal goonee maal balleessinu otoo jedhanii wal falmiitti jiranii poolisoonni illee poolisiin idilee jechuudha. Waliin ta'anii milishaa sana milishoota naannoo sanaa waliin ta'anii mana
ta'e mana hidhaatti galchanii mana hidhaa keessatti gaa miidhaa qaamaa qaamusa dirra isaa kanarra reebamanii nama tokko reebame abbaa seeraa Jineenus Nagaasaa fi abbaa seeraa Qananiisaa Kabbaboodha nama lama isaanii egaa mana yaalaatti illee yaalamaa akka turanidha. Boodarra qaamni mootummaayyuu qaamolee nageenya mootummaatu akka rukute bulchaan aanaa sanaa ibsaniiru akkasumas pirezidaantii mana murtii Yaayyaa Gullallee simeera. Qaamolee nageenyaa gocha kana raawwatan ammoo tarkaanfii seeraa irratti fudhatame yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa akka jiru sababa maaliif akka rukutaman yookaan immoo reebbitiin isaanirra akka ga'ellee qoratama akka jiru pirezidaantiin mana murtii aanaa Yaayyaa Gullallee torban kana keessa beeksiseera. Akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa kenneera dhimma kanaa wal qabatee biiroon kominikeeshinii Oromiyaa dasu qaamoleen abbootii seeraa irratti gochaa hin taane gocha seeraan alaa raawwatanii qaamni seera qulqulleessee itti gaafatama akka isaan taasisu biiroon kominikeeshinii Oromiyaa yookaan itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa torban kana keessa miidiyaa ibsa laataniiru. Qaamoleen nageenya nuti qabnu jedhanii guutummaa guutuutti qulqulluudha jechuu hin dandeenyu badii qabaachuu malu. Aanaa Yaayyaa Gullallee qofaatti miti. Godinaalee Wallaggaa godina Wallaggaa keessa Dambidollootti godina Qellem Wallaggaa godina Wallagga Lixaa akkasumas Shawaa Kaabaa keessatti illee gochoonni akkasirra deddeebiin mul'ataniiru. Kanaaf ammoo tarkaanfiin barsiisaa ta'e irratti fudhatamee adabbii jala galfamanii adabbii seeraa fudhataniiru jechuudhaan obbo Haayiluun himaniiru. Pirezidaantiin mana murtii aanaa Yaayyaa Gullallee immoo isaan jedhani wabii hin qabnu nuti. Namni nagaa iddoo barbaadametti dhaanamaa ajjeefama reebama sanuma immoo qaamoleen seeraa otoo naannoo sanatti beekamtii qabanii otoo namni isaan beeku otoo immoo maalidha jedhanii otoo gaafatamanii irra darbuun humna isaanii yookaan qawweedhaan humna isaanii agarsiisuun bor abbootiin seeraa wabii nageenyaa dhabuu agarsiisa jechuun obbo Zannabaan yookaan pirezidaantii mana murtii aanaa Yaayyaa Gullallee torban kana keessa miidiyaa BBC Afaan Oromoo waliin gaaffiif deebii taasisaniin ibsa kennaniiru gadassu. Egaa dhimmi qaamolee nageenyaa kun waggoota 6 as darban kana keessa bakkoota adda addaatti namoota nagaa irratti ajjeechaa reebbicha hidhaa jumlaa akkasumas dhiittaa mirga namoomaa hamaa raawwachuudhaan qaamoleen adda addaa yeroo isaan komatantu ni dhaga'ama. Egaa torban kana keessas kan dhagahame kana dhadersu. Kan nama gaddisiisu kuni mootummaan naannoo Oromiyaa karaa kominikeeshinii isaa gadi ba'ee haa amanu malee hammam akka gadi fageeffateeru fokkisaan olaantummaan mirga namaa olaantummaan seeraa fi kabajni mirga namaa akka hin jiraanne abbootii seeraa akkas kan godhan namoota siivilii warra dubbatachuu hin dandeenye nama iyyuu fi kan hin qabne yoo iyyan nama dhaga'uu fi kan hin qabne akka meeqatu ta'aa jira kanaan dura jedhamaa kan bahe kun ragaadha jechuudha. Maayidhaati baasanii nama rashanuun abbaan seeraa tokko waggaa 3-4 dura kan hamboo qabamee galaanitti dhaa ture fuudhamee kan inni galaafatame dubbatamne miseensa kaafa'oo ture. Namoota nagaa maayidhaati baasanii rashanuun kun gootijaa guutuu jiraa jedhamee waggaa himatamu mootummaan lakkin jiruu jechaa ture. Kanaaf olaantummaan seeraa akka hin jirre mootummaan waggaa meeqa waggaa 6 aangoorra ture kuni kana sirreessuu dadhabuun mufaatii uummanni keessa jiru kana keessa galcheera. Deemee mootummaaf badiidha jechuu barbaanneetu. Sirreeffachuun ijoolleen calaqqee maatii fakkaatti. Amma abbootii seeraa akkas erga mana bunaatti karaarratti qabanii xafaxafanii innuu maalidha miira maaliitiin daddacharra taa'ee murteessame isa kamidha wabii godhatee seera kan barreeffamaa galmee seeraarra jiru hiikee namatti seera murare innuu wabii maal qaba biyya olaantu mirgi namaa hin kabajamnetti nagaan baatee galuu hin dandeenye inni siiviliinuu akkam ta'a abbootiin seeraa akkasoo ta'an. Okay, amma manni murtii waliigala Oromiyaas ibsa baaseera faanaa irratti. Hammam mul'ataa'u amma ibsarra darbee wanti kun hammam gochaan wanni ta'aadha. Milishaan akkas nama godhu inni kaan immoo kam nama godhaa.
Daawwattoota keenya taajabbiisaa sinumaaf dhiifna kan biraan magaalaa Finfinnee keessatti kan ta'e torbee kana keessa waajjirri dambii kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee hojjettootni isaa kachachalaniiru jedhee hojjettoota isaa kachachalan ji'a darbee kana keessatti jechuudha. Ji'a darbee akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a darbee keessatti hojjettootni ana jiratti dalagan jechuun waajjira kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee jiratti kan qacaramanii hojiirra bobba'an 29 kachachalanii argeera jedhe ji'a keessatti. Kanaaf namoota yookaan hojjettoota isaa dambii kabachiisan magaalaa Finfinnee keessaa namoota 29 irratti tarkaanfii fudheera jedheera. Namoota 6 hojiirraan ari'ee yakka kachachalummaa hojii seeraan alaa hojjettoonni waan harkatti qabadheefi jedhee namoota 23 immoo miindaan isaanii akka gadi bu'u akka raacitu godheera. Akka gadi bu'u ta'uun taane akka raacitu miindaadhaan akka adabaman godhee kun ji'a keessattidha. Kanaaf kan itti kaayyoo mootummaan itti waajjira sana hundeesse tajaajila qulqulluu lammiileef kennu seeraan qofaan hojii hojjechuu otoo qabanii hojii mallee dalaganii kachachala maallaqaa wal qabatee fi seera cabsanii otoo kachachalanii waan argeef nama 3 hojiirraa ari'ee nama 6 hojiirraa ari'ee nama 23 immoo miindaatiin adabeera kan jedhanii itti gaafatamaa karooraa fi baajataa waajjira yookaan abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee obbo Admaasuu Takleeti torbee kana keessa jechuudha. Yeroo darbees kan namoota 67 bifa akkasiitiin adabamaniiru kan jedhudha. Kan waajjira kun baasee baalu. Egaa waan adabbii kana dassu waajjirri humna ibsaa Itoophiyaas irra deddeebiin waanuma kana kaasu. Mee nama 20 meeqa mee nama 29 seektara mootummaa keessaa immoo 29 otoo herreegde ajab nama jechuudha. Amma bal'aadha tola kan deemnu hin jiru tokko. Yoo taaksii seenan ifatamuu gatiin geejjibaatti yeroodhaan dabaluu xiqqoo ishee dukkanof naani fi ganama immoo gatiyyuu isas mootummaa nama baase dabalanii taarifa mootummaan baase dabalanii qabu yoo waajjira mootummaa dhaqne immoo hunduu akka namaa laala fuula namaa namatti guduunfaniitu nama keessummeessu yoo ati harka kee kiisa keessa geeboo keessa malee tajaajila argattuun kun koomee gandaa kaasee hanga caasaa gubbaatti firooma malaamaltummaa qarshiin qabu taanaan waajjira dhaqxee jiru. Wal saamanii saamsisuutu jiraan komeen kun bal'inaan jedhama. Mootummaan inni dhagaa maaliif akkan fooyyessine isatu beeka. Amma kan biraan qaala'insa jireenyaa wal qabatee oduu torban kana keessa bahee dadassu. Biyyi kun qaala'insa jireenyaan akka Afrikaatti meeqa faafaa ta'a jettee yaadamma. Waan keessa jirtuun ilaaliiti. Tokkoffaa dhaawnoleen argattumaa tokkoffaa gadiiti. Biizinasi insaayidariin qaala'insa jireenyaa lammiilee Afrikaa yeroo ammaa kana kan rakkataa jiran akka Afrikaatti Itoophiyaa kan caalu hin argamne torban kana keessa. Rakkina keessa jiraachuudhaan qaala'insi jireenyaa garmalee mudatuudhaan lammiileen biyya kanaa akka malee rakkataa akka jiran Afrikaarra. Ani beeku iyyuu malee keessaa tokkoffaarra kan jirtu. Ani beeku iyyuu malee dassu akkuma addunyaatti sadarkaa waan qabdu iyyuu natti fakkaata gaafa qorannoo gaafa taa'e malee maaliifi akkuma sila kaastee geejjibaa wal qabatee haalli jiruuf jireenya hawaasaa namni dhuunfaa tokko qarshii 10 argachuuf isa rakkisa. Qarshii 10 waan bituun qabu. Qarshiin 10 immoo har'a waa argatuun qabu. Baasiif garuu qarshii 10 baasuu isa rakkisa. Isuma fiduus immoo waa fudhachuufis akka malee rakkata. Keessumaa erguma barri 2025 kun seenee sadarkaan jireenya lammiilee biyyoota Afrikaa keessaa wal dorgomsiisuuf irratti kan qorannoo godhaa ture dhaabbanni Business Insider jedhamu. Biyyoota Afrikaa jireenya akka malee keessatti hadhaa jiru keessaa Itoophiyaan ishee dura taateetti. Yaadi jiruuf jireenya biyya kanaa keessatti qaala'insa jireenya dabalatee jijjiirama qilleensaa dabalatee waraana siyaasa rakkoowwan adda addaa irratti ida'ame lammiileen Itoophiyaa biyya kana keessa qaala'insa jireenya baay'ee sinaasisa maaliifi wanti hunduu iddoo kaleessaan jiru numa dabalaa deema.
bishaan kaleessa qarshii 15 bitattu har'a birrii 45-50 biddeen gogaa dargaggeessi yookiin namni tokko namni qarshii biddeen gogaa qarshii 50 bitata guyyaatti immoo gatiin hojjetaa tokko meeqa jettee tilmaamuun sirrakkisu 1500 miti kan hojjetaan mootummaa kan gadi aanan 1500 mayyuu namni hin arganne immoo jiras keessatti laal jaan jechuudha. Kanaaf tajaajilli yookaan jireenyi biyya kana keessatti akka malee hadhaa'ee gaaffii yookaan gumgummii uummata biratti kaaseera. Qorannoon dhaabbanni kun kaasises kanuma mirkaneesse jechuudha. Dassuu keessumaa shaqatoota irratti taarifni adda addaa akka malee dabalu wantoota bu'uura namaaf yookaan bu'uura jireenya namaati jedhan kan akka bishaan nyaataa dhugaatii irratti gatiin yaadamu ol dabaluun qaala'insi jireenyaa akka daran akka daran akka hammeessu taasiseera. Dhaabbatichis kanuma giddu galeessa godhateetu biyyoota Afrikaa keessaa egaa Itoophiyaan tokkoffaa irraa taatu malee lammaffaan egaa kan akka Boostwaanaa, Moozaambiikii fi Ivory Coast immoo sadarkaa itti aanu qabataniitu jiru. Egaa kun maalirraa kan ka'a jedhu xiinxaltoonni siyaasaa diinagdee yeroo hedduu kaasaniiru. Tasgabbii nagaaf tasgabbii dhabuu siyaasa biyya kana keessaa yookaan siyaasni biyya kanaa tasgabbaa'uu dhabuu lolli jeequmsi biyya kana keessatti daran babal'atu irraa kan ka'e akkasumas diinagdeen biyyattii gadi aanaa yookaan kufaa ta'uu irraa kan ka'e jireenya akka malee akka hadhaa'u akka taasise kanaan duras qorattoonni diinagdees ka siyaasaas irratti quba qabaa turanii mootummaan immoo numaayyuu guddina diinagdee yookaan guddina giddu galeessaa kan duriitiin ala akka daran galmeessaa turte barreen gaddaa 11 tuqa meeqadhan kan bara 2024 GDP'n biyya kanaa Jiitii lama galleedha. Akka malee guddateera jedhama. Haa ta'u immoo dhaabbileen bebbeekamoo akkasii immoo inumaayyuu haalli jiruuf jireenya biyya kanaa yaaddessaa akka ta'edha kan kaasaa ture. Kanaa wal qabatee IMF'n jaarmiyaa maallaqa addunyaa torbee kana keessa ibsa baaseera. Kanan mootummaa Itoophiyaaf liqii kennee keessaa gariinsaa warra hiyyeessaaf gargaarsaaf akka oolu deeggarsa kennu ture garuu maallaqa ani liqiif kenne keessaa mootummaan dhimma dhuunfaa isaarra oolfate malee warra hiyyeessaa gargaaruudhaaf yookaan immoo inni gochuudhaaf hin oolfanne jedhee ibsa baaseera. Isuma amma biizinesi insaayidariin jedhee wal fakkaataa jechuudha. Maallaqa ani mootummaadhaaf liqeessaa jiru imaammata jijjiirraa fooyya'ina imaammata dinagdee gooroo godheera inni gaariidha garuu liqii argate sana keessa kanani kenne akka uummata jireenya ittiin qaaloofne akka godhuuf illee ture. Gadi Akka argatanii amma isaan gargaarsan argannee jedhee mootummaa keekeera jechuudha. Kanumaa wal dabateetu. Kan biraa baay'ee torbee kana keessa kan dhagaame dhimma Tigraay erga 2020 guyyaama guyyuun jira. Hafeen beeku. Amma gaaddisni duumessa lolaa tokko kan jiru fakkaata naannoo sana keessa qaama walabaatii. Dhaabbilee adda bilisummaa uummata Tigraay bakka lamatti cabee jiru loogiin qabatu nageenya biyyattiif wabii waaraati jedhamee kan eegamu kan duraan humna ittisa Tigraay jedhamu booda humnoota nageenyaa Tigraay jedhamee moggaafamee jiru sun ibsa baaseera. Ibsanni baase torbee kana keessa bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaatiin dursamu kuni waggaa turtii waggaasaa kan Piriitooriyaa keessa taa'ee waggaa 2 jedha waan ta'eef isa xumurateera. Gadaasaa xumureera. Hojiis gahaan ejjennee inumaayyuu meeshaa diinaa ta'eera. Kanaaf fooyya'insi godhamuu qaba, aangoo gadhiisuu qaba bulchiinsa amma jiru kuni. Achi keessatti jijjiiramni namootaa godhamuu qaba jedhanii hoogganoonni yookaan ajajoonni waraanaa humna ittisa Tigraay duraanii yookaan maqaa isaa gara humna nagaa eegdota Tigraay jedhameetti humnoota nageenyaa Tigraay itti jedhamee fooyya'e suni ibsa baasan torbee kana keessa. Jeneraalonni gadi bahanii harka nama tokko malee kan manni godhan hunduu harka baasanii yaadicha deeggaranii ibsa bal'aa kennaniiru. Ibsa isaanii keessatti tokko Piriitooriyaan akka sirriitti hojiirra oolu hangammaatti xumuramne waliigalteen Piriitooriyaa jedha. Waliigaltee Piriitooriyaan deeggaradha. Lammaffaa bulchiinsi yeroo kan Obbo Geetaachootiin hoogganamu waggaa isaa fixeera waggaa 2. Kanaaf bakka bu'uu qabaa
achi keessa harka 50 irratti nama tokko kan qabu harka caalaa adda bilisummaa uummata Tigraay waan ta'eef inni warri kaanis nama isaanii jijjiiratanii bulchiinsatti galuu qabu isaanii gadi bu'anii bulchiinsa tajaajila uummataaf kennuu qabu. Kan nuti beekamtii kenninu adda bilisummaa uummata Tigraay laman beeknu tokkumadha. Innis kan kora sabaasaa 10ffaa agayya darbe keessa gaggeeffatedha. Dr. Dabratsiyoon fa'aa jechuudha. Raayyaan ittisa waraanni humnoota alaa kan Eertiraa fi kan humnoota Amaaraa lafa birmadummaa naannoo Tigraay sarbanii ma jiru ammallee lafni keenya qabatamee jira hin gadhiifamne gadhiisuu qabu. Hamma isaan hin gadhiifnetti immoo waraana Tigraay meeshaa hiikkachiisanii gara mooraatti gashanii leenjisanii gara jireenya dhuunfaatti akka deebi'an gochuuf DDR sana hin ta'u kanaa booda. Maaliif waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra oollee naannoon Tigraay ammallee harka diinaa harka jiraadha kan isaan jedhan. Naannoon Amaaraa keessaan baanee gara dhiyaatiin gama kaabaa fi kaaba bahaatiin immoo Shaabiyaa qabatee jira. Kanaaf maaliif hiikkachuu qabnu kana irraanfadhaa jedha. Mootummaan federaalaas walabdee adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti dhalate keessaa harka kee baafadhu jedhaniini. Kun gama jeneraalotaatiin jedhamee jeneraalonni walgahii taa'an fakkaatu harka baay'ee baasaniitu kana dabarsanii yeroo sana immoo obbo Geetaachoon ibsa kennaniiru fonqolchadha ibsi kunii jedhanii yaalii fonqolchaatti humnaan aangoo qabachuuf deemu kun immoo sirrii miti. Kun warra hoogganotaati malee kan waraana dakaa jala bu'u miti. Yaada waraana dakaa kan bakka bu'u miti ibsi isaanii kunii kan jedhudha. Walgahii hatattamaa kaabinee isaanii kamisa galgala gaafa ibsi bahee kun waamanii turanii maala akka irratti mari'atan hin baramne. Bulees immoo jeneraalonni 11 jeneraalota isaan sana warra ajajjoota waraanaati jedhanii ibsa baasan sana akka morman tumsi isaanii obbo Geetaachoof akka ta'e mootummaa bulchiinsa yeroo kanaaf akka ta'e yoo garee adda bilisummaa uummata Tigraay sana deeggartu ta'e waraana keessaa bahaatii siivilii ta'a itti galaatii adda bilisummaa uummata Tigraay jabeessaa malee waraana keessa teessanii gartuun qabachuun qabdanii kan jedhu tokko ibsa baasaniiru. Amma haalli Tigraay keessaa gara fokkisaatti deemaa jira. Amma ufuma isaanii wal nyaatanii cubbuu fi dhiiga harka isaanii irra jiru ammallee keessaan xumuramne ta'e hin beeku. Amma dirree waraanaa ta'uuf haala kam ofitti bane isaanumatu ofitti bane. Amma tololli deebi'ee ka'a ta'ee amma garee Tigreen bakka lamatti qoodamee wal waraanaa jechuudha. Gareen Dabratsiyoon fa'aa akkuma shakkamu Shaabiyaa faannoo faana ta'ee garee isa lammaffaa obbo Geetaachoo faanaa fi garee isaanii lolaa jechuudha. Amma bakka lamatti wal qooduuf deemu. Uummatichis akkasuma marsaa sadadoo manni kanatti sadachootti deebi'ee galuuf deema. Kanaaf maal ta'uuf deemaa amma ajajjoonni waraanaa sun ibsa baasanii adda bilisummaa uummata Tigraay dafee hojii bulchiinsaa qabatee caasaa amma dakaatti hojii hojjechiisuu qabaa jedhee ajaja dabarseera. Gareen Geetaachoo immoo callisee taa'a. Innis gara federaalaatti hirkata yaada. Gara federaalaatti fiigaa dubbicha obbo Iliqaal Kaffaaloon pirezidaantii naannoo Amaaraa waggaa ture humna kootii ol ta'eera nageenya naannoo kana bulchuu dandeenya jedhee federaalaan kootti galli jedhame sana. Geetaachoonis akkasuma jedhe waraanni federaalaa guyyaa galee jechuudha. Yeroo sana lola hamaa ka'a. Lolli hamaa naannoo sanatti kaalaan kan shakkamtu Shaabiyaanis karaa Dabratsiyootiin galtii. Asii federaalii fi warri kaan immoo garee Geetaachootiin galaa. Faannoon sunis achiin galaa. Hanin taani ta'uuf deema. Kun amma ta'uu malinnaadha. Daawwattoota keenya garuu kan ta'e isa kanadha torbee kana keessa. Tigraay kan akkumatti kaaste nus miidiyaaleen adda addaas guyyaatti oduu hin godhatiin hin hafne isaan immoo dubbii hin dhiisne kanaaf hojii walii taane nullee uummanni sun biyyaaf naa yaaduu qabu. Aangoo dhuunfaa isaaniif jedhanii. Egaa waan itti bahinsa waan kana yoo waan biraa dhalates yookiin itti bahinsa waan kanaa immoo waan biraa jiraate guyyaa biraa kan walitti deebinu ta'a daawwattoota keenya. Kan biraan dassu torban kana keessa kan nama oduu gaddaa tokkotu ture.
Godaantonni yookaan bidiruun tokko Jibuutii irraa kaatee gara Yemenitti too imalaa jirtu qarqara galaana Yemen geesse dhidhimteetti. Achi keessa lammiilee Jibuutii fi kan Itoophiyaa keessa turanidha. Bidiruun godaantota sana feetee deemtee turte keessaa 35 egaa lubbuun isaanii yookaan du'aniiru. Kuni isaan kana keessaa immoo lammiileen Itoophiyaa 20 akka jiru. Jaarmiyaan godaantota idil addunyaa torban kana keessa ibsa baaseeti jira. Egaa haalli namoonni yookaan jiruu gaarii argachuuf yookaan immoo jireenya qananii argachuuf lammiileen biyya isaanii irraa qeef qabeenya isaanii irraa ba'anii jiruu barbaacha yookaan qananii barbaachatti osoo imalaa jiranii namoonni hedduun galaana keessatti kan du'an hedduudha. Irra deddeebiin immoo lammiileen Itoophiyaa yeroo isaan du'antu dhagahama waan kana gaa kun sababoota adda addaan sababa siyaasaan qaala'insa jireenyaa kan amma haasofneen jireenyuma ofii fooyyeffachuuf manaa bahanii otoo waan sanatti milkaa'in galaana keessatti irbaata qurxummiif kan ta'an lammiileen Itoophiyaa hedduun hedduun kan nama jechisiisu galaana Yemen keessatti dhidhimaniiru. Onkoloolessa 20-24tis bidiruun tokko Yemen irraa kaatee galaanuma tokko qaxxaamuraa jirtu namoonni 320 guutummaa guutuutti bidiruu sana keessa du'aniiru. Waxabajjii keessas akkasuma lammiileen Itoophiyaa naannoo 95 ta'an Jibuutii irraa ka'anii tochi imalaa jiranii gara Yemenittidha. Kaan ammoo gammoojjii Arabaa keessatti namaa fi akkasumas saamtotaan ajjeefamanii lubbuun isaanii baheera. Kaan ammoo gama Liibiyaan mana hidhaa adda addaa keessatti hiraarsa adda addaa irra gahee kan lubbuun isaanii bahe yeroo hedduu gaggabaasaa turre nuti illee dassuu waan kun egaa ammas torban keessa nama gaddisiisa. Kuni reefu miti amma ji'a 2-3-4-5 miti waggaa 5-7 miti barinni umurii guutuudha. Kun immoo akkuma dura jettee rakkina nageenyaa nageenya dhibuutiin waraanaan wal qabataa hiyyummaadhaan wal qabataa qaala'insa jireenyaa wal qabataa jireenya fooyya'aa barbaaduu wal qabataa silaa kana godhuu qabu mootummaadhumadha sirnoota dhufaa darbaa amma yoonaatti jiran xiyyeeffannaa kennanii nagaa buusuu siyaasa sabatiinsa qabu tasgabbiinsa qabu uumanii lammiileen silaas hojii isa badhaadhina hojii isa kam gaarii qanaatee hojjechuu deemu biyya alaa. Hojiiman asitti tuffatamu hojjetuuf deemu silaa asitoo nagaan jiraatee carraa hojii hojjechuu jiraatee gatiidhuma alaatiin deemaniin otoo lubbuu isaanii balaarra hin qaqqabsiisin asuma keessatti hojjechuun otoo jiraata ta'ee kana anjessuun hojii mootummaati. Malee kan Keeniyaa keessatti guyyaa guyyaadhaan qabaman kan darbanii deemanii biyyoota Afrikaa keessatti ajjeefaman eenyuma kana kee Afrikaa kibbaa keessatti ajjeefame. Kun jettee Sudaan keessa bahanii kana kanii ni lakkoofsan qabanii lammiin biyya kana. Isa ammaa kana yeroo baay'ee kan balaa kanaaf saaxilamu gara Keeniyaan keessa ba'uun warra kibbaati. Yemanii keessa bahanii gara Yemanii fi qarqara Jibuutii fi Yemeniitti Saawudii gidduutti immoo Oromoota fi Tigreedha. Keessattuu Oromoota Arsii kanaa baha kanaaf Walloo kana dhaqan Jimma dhaqantu garmalee wanni ta'u. Isaan tugan malee diigamaa gudeedamuu halee isaanii gurguramaa nama hiraarsu ajjeefamuu horii gaafatamu. Amma immoo kan isaan itti dabalame garmalee kan miidhamaa jiru tokko Tigreedha. Maaliif lola sana baqatanii hiyyummaa biyya sana keessa jiru yoo baqatanii dargaggoota shamarrantu Tigraay garmalee dhaqummaa karaa Jibuutii kanaa kan miidhamaa jiran tokko isaan. Kan biraa baay'ee kan dhagahame himata Sudaanii Itoophiyaa irratti dhiyeessitedha. Mootummaan jira jedhamee Sudaan keessa maqaadhaa fi mootummaa sana kan hooggana kan jedhamu jeneraalota ajajaa waraana biyyattiiti jeneraal Abdul Fattah Buraaniidha. Ajajaan waraana Sudaan itti aanaa isaanii kan ta'an itti aanaa Abdul Fattah al Buraanii kan ta'an jeneraal Yaasil Ataadha. Torbee kana keessaa Itoophiyaatiin kan himate. Dhugaadhaa Itoophiyaa qofa miti kan himate biyyoonni alaa gara jeneraal Daagaaloo goranii nu waraanaa jiru lola keessatti jedhanii kaasanii akka fakkeenyaatti namoonni Itoophiyaa lammii Itoophiyaa ta'an lammiileen Sooriyaa ta'an fi lammiileen Sudaan kibbaa gara Mohammed Dagaaloo goranii nu waraanaa jiru reeffa isaanii argannee waraqaa isaanii argannee irra lafarratti nu lolanii achi keessaa immoo harki 60 ol kan ta'u
warra biyya alaatii bitamanii humna loltoota lammiilee biyya alaa ta'anii gara humna addaa yookaan jeneraal Dagaaloo deeggaruudhaan kan nu waraanaa jiran harki 60 lammiilee Sudaan Kibbaatii jedhee kanaaf isa karagaatti torbee dabre kana keessa godina Aljazeeraa jedhamtu jirti. Godina Aljazeeraa sana kan qabatee ture humna Mohamed Dagaaloo ture humna addaa biyyatti. Kanaaf isa moonee wayita magaalaa Aljazeeraa fa'aa qabannu reeffa nama hedduu karaa lafarratti argine. Reeffi nama sanaa ammoo harki 60 lammiilee Sudaanidha. Kana gumaa bahuudhaaf warri Sudaan Kibbaa lammiilee Sudaan Kibbaatiidha. Lammiilee Sudaan Kibbaatii. Reeffi baay'een jedhee ibsee jeneraal Yaasir Ataanii. Kana gochuudhaaf immoo kana gumaa bahuudhaaf immoo namni keenya du'e jedhanii warri lammii Sudaan immoo lammii Sudaan Kibbaa immoo lammiilee Sudaan kan lola baqatanii gara Sudaan Kibbaatti baqatan. Sudaan gara Sudaan Kibbaatti baqatan magaalaa Juubaa keessatti garmalee miidhamanii ajjeefamanii siivilootatu nama nagaatu warra nagaaf jedhee buusanii baraaruuf jedhageetu miidhamaniiru nu jalaa jedhanii ibsa kan baasii torbee kana keessa ture baalu. Kan biraan dassuu kan oduu joo jennee daawwattoota keenya biraan ga'uuf jiru keessaa pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed torban kana keessa badhaafamaniiru. Badhaasa isaan badhaafaman kun badhaasa afaan Ingiliffaan Presidential Leadership Award jedhama. Dhaabbata Africa House jedhamutu immoo isaan badhaase torban kana keessa. Egaa waajjirri pirezidaantii Soomaaliyaa akka gabaasetti ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaan taphatan guddina fi akkasumas dimokiraasii akka gaanfa Afrikaatti dagaagsuuf carraaqqii isaan taasisanii fi cichoomina isaan agarsiisaniin Hassan Sheikh Mohammed badhaafamuu danda'aniiru jechuun waajjirri isaanii egaa torban kana keessa baaseera. Egaa badhaasicha yeroo fudhatan pirezidaantiin Soomaaliyaa jechuudha. Cimina akka ka'umsaa fi kutannoo uummanni biyya koo natti agarsiiseef sadarkaa kanarra kanan ga'edha malee ofii fi jabina mataa kootiin akka hin taane isiniif ibsuun barbaada. Kanaaf ammoo badhaasa kana kabajaan uummata koof akka ta'udha jechuudhaan karaa toora X isaanii yookaan Tiwiiteraa ibsaniiti jiru. Egaa dhaabbanni kun foorumii dinagdee addunyaa magaalaa Switzerland magaalaa Davositti kan inni badhaasni kun kan isaan fudhatan jechuudha. Dhimma kanaa wal qabatee egaa qeeqnii fi akkasumas yaadonni adda addaa immoo miidiyaaleen adda addaa irratti kaasaa turaniiru. Otoo biyyi goolamaan jirtu otoo biyyi isaanii goolama shororkeessitootaa keessa jirtu. Siyaasa gaanfa Afrikaa fi gaaffii ta'aa osoo jirtu akkamitti pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed badhaasa kana fudhatu jechuudhaan rogeeyyiin siyaasa tokko tokkoo fi akkasumas biyyoonni tokko tokko yeroo isaan qubatti qaban immoo hin argama dassu. Egaa badhaasni kun dhiibbaa uumtota pirezidaantii Afrikaa kan gaanfa Afrikaa jedhamuudhaan illee yeroo itti leellifamedha torban kana keessa. Inumaayyuu haala Itoophiyaa fi Soomaaliyaa baatiiwwan waggaa tokko jechuu dandeenya. Waggaa tokko asii muddamni isaan gidduu ture akka malee ijoo dubbii ta'uudhaan bulchiinsi Soomaaliyaa yookaan bulchiinsonni Soomaaliyaa illee itti amantee dhabuudhaan yookaan immoo amantummaa bulchiinsa Hassan Sheikh Mohammed irraa dhabuudhaan yeroo itti adda caccaban yookaan immoo isin jalatti hin bullu jechuudhaan yeroo isaan itti foxxoqan faatu dhaga'ame. Egaa namoonni tokko tokko kanarraa ka'uunis yaada isaanii kennaniiru. Haa ta'u malee ijaarsa biyya isaanii keessatti gahee guddaa uumuudhaan dimokiraasii dagaagsuuf carraaqqii taasisuudhaan jechuudhaan dhaabbanni Afrikaa House kun immoo badhaaseeti jira. Addaasuu nama ajaa'ibu wanti horiidhaan fi wanni hin taane hin jiru. Waan hedduudha gammaaf dubbachuun nama rakkisu akka addunyaatti iyyuu warri badhaasa kennan jiru. Dhugaadha namtichi dhugaadha hojii dippiloomaasii hojjetateera. Hojii dippiloomaasii dhiibbaa godheen waan argateeru qaba. Biyya keessatti garuu dadhabaadha. Mootummaa hoteelaati. Hoteela ala socho'uu hin danda'ani. Biyya keessatti akkuma jettee naannoleen faana wal dhabdee guddaa qaba. Juubalaandii faana, Puutlaandii faana hanga wal oodanii hariiroo walirraa kaasu. Somaalilaandii kun waggaa 33 dhimma. Juubalaandii fi Puutlaandiin haaraadha. Hanga waraanaan xiyyaaraa wal loluu
hanga waraanni booji'amu duula walitti banuutti hanga pirezidantiin federaalaa Hasan Sheikh Mahamadii fi pirezidantiin naannoo Juubalaandii qabamee haa dhiyaatudha amma walirratti beeksisu. Kan naannoo Juubalaandii Hasan Sheikh qabamee naaf haa dhiyaatu irratti ajaja baaseera. Hasan Sheikh Mahamadis kan naannoo qabamee naaf haa dhiyaatu beeksisa irratti baasaniiru. Biyya keessatti dadhabaadha alaa cimaa hidhameera. Keessattuu inni cime Itoophiyaa irratti baay'ee cimeera. Keessattuu Eertiraa fi Masriifitti deddeebi'ee akka isaan dhufanii gaafa Afrikaa irra qubatan keessattuu Ijiptiin dhuftee gaafa Afrikaa irra akka qubattu kan godhe waliigaltee tarsiimoo adda addaa godhachuun tumsa dhaabbataa godhachuudhaaf yaa walgahii adda addaa deebi'anii gochuun torbee kana keessas ofuma isaa dhaqee Kaayirootti Alsiisii faana walii mallatteessee Eertiraa deemees torbee lama dura walii mallatteessuun kun asillee dhufee deebi'eera. Biyya sadanuu qaqqabachuudhaaf inni yaale hojii dippiloomaasii guddaadha alatti keessatti garuu hin jiru namtichi. Inni guddaan garuu immoo kuni kan agarsiisu addunyaa keessa galuu isaa immoo kan agarsiisu walgahii yookaan kora dinagdee addunyaa yookaan World Economic Forum kan jedhamu waggaan ganna kan Switzerlanditti wal gahan biyyoonni badhaadhaan achirratti inni filatamee waamamuu isaati. Gaanfa Afrikaa irraa kan Keeniyaa deemeera. Egaa isaatu filatamee jechuudha. Dootti Mallas Zeenaawii ture kan deemu. Amma inni deemuun cimina isaa agarsiisa. Waa hojii dippiloomaasii hojjeteen wanni godheera. Daboo guurratee injifannoo argachuu isaa agarsiisa. Biyya keessatti garuu wanni miti wantichi. Kabiraan baay'iluu gara an harka jiru gara xumuraatti hoggaan deemu torbee kana keessa kan ta'e tokko gara torbee har'aa jechuudha. Kan ta'e tokko masaraa Ameerikaa kan 2020 gadhiisee bahe Doonaald Tiraamp 2024 deebi'ee kan galee torbee kana keessa ture. Gaafa amajjiis 25 deebi'ee 2025 deebi'ee gale 2020 gadhiisee ari'amee mo'atamee Joo Baayideniin pirezidantummaadhaan jechuudha filannoo billittoodhaan malee humnaa miti. Achi amma immoo deebi'ee mo'atee si'a lammaffaaf pirezidantii Ameerikaa 47ffaa ta'ee kan aangoo qabate torbee kana keessa gaafa aangoo qabatanii namoota gurguddoo biyyoota adda addaarraa affeerataniiru namoota biliyoonerota ta'an bebbeekamoo kan akka abbaa Teslaa kan Maarsii irratti lafa weeraruu fandeema alaabaa Ameerikaa yeroo jalqabaa Maarsii irratti fannisa kan jedhe Elon Musk fa'aa abbaa Meetaa Maark fa'aa biliyooneroonni hedduun Zuukerberg fa'aa argamaniiru. Waadaa galaniiru erga waadaa galanii booda wayituma sana gara 200 kan ta'u ajaja dabarsanii yeroo sana. Heerri Ameerikaa tokko pirezidantiif aangoo guddaa kenna. Otoo mana maree dhiyeessee kaabinootaan hin raggaasisiin wantoota ajaja qofaan kaasuu fi ajaja qofaan raawwachiisuu danda'u jira heera mootummaa Ameerikaa keessa. Kanaaf wayituma sana ajajoota baay'ee kennanii ajajoota baay'ee mallatteessan keessaa tokko koorniyaa ani beekamtii kennuu fi waggootii arfan ani biyya kana bulchuu keessatti isuma waaqni dhiira godhee dhuume dhiiraa fi isa waaqni dubartii godhee dhuume dubartii malee isa namni tolchee maal jedhan sana hin beekuu jedhanii tokko waan kana ta'eef warri dhiira taatanii dhalattanii booda dubartii taatanii waraana keessa jirtan nan sin ari'aa warri dhiira taatanii dhalattanii booda dubartii taatanii atileetiksii federeeshinii biyyattii keessatti dorgomtanii jirtan nan sin ari'aa dhiiraaf dubartii maal jedhamu sana isaan isin hin beekuu jedhee tokko. Lammataa baqattoota seeraan ala biyya kana keessa jirtan miliyoona hedduu nan sin ari'aa jedhanii ajaja dabarsanii waraana isaa 10,000 kan ta'u labsii yeroo muddamaa labsee daangaa Meeksikoo qubatu godheera Tiraampii gaafuma sana naannolee adda addaa keessa naannoo 51 moo akkas qabdi miti Ameerikaan isaan keessaa namoota seeraan ala jiran adda ba'anii calalamanii akka helikooптera waraanaan fe'amanii biyya biraatti ergaman biyya sadaffaas ta'uu danda'a. Akka ergaman ajaja kennee hojiirra jira. Kanallee gochaa turan tokkuma kana keessaa. Qaba. Obaamaan isa godheedha. Pirezidaantoota darban keessaa inuma guddaa kan godhe Obaamaadha. Inni kun garuu isuma dubbate godha baay'eedha kan inni godhe ka dhimma baqattoota buqqisuu kanaan wal qabatee baqattoota ari'uu kanaan wal qabatee heerri Ameerikaa tokko kan jedhu
haati yookaan akkuma ta'ettu seeraan alanis haa ta'u seeraan Ameerikaa dhaqanii yoo ijoolleen achitti dhalatte ijoolleen yoo dhalatte namni lafaa fi samii Ameerikaa keessatti dhalate waraqaa lammummaa takkuma argata. Namni samii fi lafa Ameerikaa keessatti dhalate waraqaa lammummaa fudhata ture. Amma kana nan shaaraa jedhee kana ni godhu immoo warra lammiileen isaanii haati yookaan abbaan maatiin ijoollee achitti dhalatanii seeraan ala Ameerikaa keessa jiru yoo ta'e maatii sana dhiyaa ijoolleen sunis lammummaa Ameerikaa akka hin arganne godha jedhee ajaja dabarsee akka hojiirra oolu godheera. Kun immoo mormii dhuumeera. Isteetonni 4 himatatti bananii qaataa manni murtii ajajni kun kan heera mootummaa federaalaa keessa hin jirredha. Mirga namaa kan sarbuudha jedhee akka hojiirra oollee jedhee torbee lamaaf murtee ajaja Tiraamp kan akka hojiirra oollee godhe manni murtii Ameerikaa jechuudha. Warra 4tti dabalamanii 18 biraan isteetonni jechuudha. Walumaa galatti 22 tarkaanfiin Tiraamp fudhate kuni kan heera cabsu mirga namaallee kan sarbu ijoollee miiliyoonota meeqa kana biyya dhabeeyyii isaan taasisa. Lammummaa dhabeeyyii isaan taasisa. Biyya isaan itti dhabeman sana hin beekan achitti hin dhalanne. Lammummaa achiin qaban kan asii qalee qabu. Kanaaf ijoollee lammii maleeyyii kan godhu waan ta'eef heera Ameerikaa keessa hin jiru waan ta'eef jedhanii isteetonni 22 irratti himata bananiiru. Tiraamp immoo oolan iyyadha jedheera. Manni murtii amma ammaatti ajaja kenne torbee lamaaf ajajni Tiraamp akka hojiirra oolle. Torbee lama waggaa dhumu immoo ammas deebiin ajaja kenna akkasuma tan dheeressa. Kun waan ta'u miti seeratu dhabeera kan jedhudha kan inni wanni jedhe. Kanaaf Tiraampiin addunyaa keessaa akka baatu waan adda addaa murteessaniiru dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa Ameerikaan bahuu qabdi jedheera. Miseensummaa jechuudha. Miseensa dhaabbata fayyaa addunyaa keessa jirti. Akkuma miseensa neetoo taate, miseensa UN taate, miseensa dhaabbata daldalaa taate, miseensa fayyaa addunyaa keessa jirti. Birrii guddaa ishee kaffala. Maallaqa guddaa kaffallaa nuti as keessaan baanaa jennaan hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adaanom immoo xalaa barreessanii qeeqaniiru deebii kennaniiru. Kun murtee fayyummaa qabu miti, sirrii miti, Ameerikaatti deebi'ee ilaaluu qabdi. Yoggaa addunyaan gargaarsa fayyaa guddaa barbaaduu fi walitti dhufeenyaan duulota fayyaa wal qabatu dhukkubaan qabatu guddaa barbaachisu kana keessatti Ameerikaan nan baachuun sirrii miti Tiraamp kanarra deebi'anii ilaaluu qabu jedhanii ibsa baasanii Tiraamp immoo yoo gaaffiin akkasii dhiyaata ta'e irra deebinee kan laallu jira jedhaniiru. Kana jechuun maal jechuudha? Baajeta warri kaanis ramadaadha. Ameerikaan qofa maaliif guddaa ramannaa kan jedhudha. Waan hedduu keessaa akka baatu murteessaniiru Tiraamp labsii adda addaa kan biyyoota fakkeenyaaf Raashiyaa irrattis ibsa tokko kennanii torbe kana keessa. Raashiyaan yoo araaramu ta'ee qoqqobbii hamaatu eeggataa jedhanii akeekkachiisaniiru. Duraan immoo waan amma Doonaald Tiraamp kun dubbatanii wantoota ijoodha. Dhugaan akka yeroo teessee ilaaltu nama biyya isaanii jaallatan isaan maaliif biyyi isaanii baasii hamaaf akka saaxilamtuun fedhan. Fakkeenyaaf neetoo keessatti gahee isaan taphachaa turan kana amma baasii qixa ta'e kaffallaa baasii baafnoo biyyootuma guddatan faana yoo xiqqaate baasii nuti isaaniitti ol baasuu mallu turre akka seera neetoo keessa taa'etti biyyoonni miseensa neetoo ta'anii dinagdee galii argatan waggaa GDP keessa 2.5% dhibbeenta lamaaf ol akka kaffaluu qabu. Warra gaanii kaffalanii. Kanaaf ejjennoo ajab nama jechisiisu himu tarkaanfiiwwan Doonaald Tiraamp erguma aangoo qabatanii jechuudha. Torbanarraa aangoo erga fudhatanii tarkaanfiiwwan isaan fudhachaa jiran keessaa kana dura manni murtii Ameerikaa miidiyaa hawaasummaa beekamaa akka addunyaatti uummata addunyaa biratti beekamaa akka ta'e dhaabbata Chaayinaa abbummaan isaa akka Chaayinaa ta'e ByteDance miidiyaa hawaasaa TikTok jedhamu kana manni murtii Ameerikaa cufuuf murteessee ture. Gaafa yoomii ture? Gaafa amajjii 19 bara 2025 ture. Hojiirra ooluu jedhamee guyyaa tokkoof natti fakkaata sa'a 12 kan hojiirraa haqame uummanni yookaan fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa TikTok kan Ameerikaa gaafas egaa rifaatu guddaa keessa seenanii turan. Baay'ee kan nama dhibu miidiyaa hawaasaan kun namoota hedduuf carraa hojii baneera.
Dhugaa lammiileen Ameerikaa miliyoona 100 fi miliyoonni 70 immoo waan sana fayyadamu. Kanaaf manni murtii biyyattii abbummaan tiiktaakii gara Ameerikaa dhufu qaba yookaan immoo Ameerikaan tiiktaakii irra dhaabbate tiiktaakii walakkaatti bitachuu qabdi yookaan guutummaatti dhuunfachuu qabdi kan jedhudha yaadichi. Gaa dhaabban qoodanuufaa gurguru. Baay'inaan immoo kun waan ta'u miti jechuun falmii irra turanii amma jibbaata mana murtii biyyattiitti wal falmaa turanii kanarraa ka'uudhaan Doonaald Tiraamp immoo gaa iyyannoo fi yookaan immoo qeeqa hawaasaa dhaga'uu fakkaata. Lakki miidiyaa hawaasaan kun kan tiiktaakiin mee baatii 3 hojiirra oolu. Guyyaa 75 mee sanaaf hojiirra haa oolu booda itti deebinee kan ilaallu. Ammas murtoo fi tarkaanfii itti aanu fudhanna jechuudhaan egaa Doonaald Tiraamp tiiktaakii deebisaniiru jechuudha. Kun tarkaanfii isaan aangoo qabatanii fudhatan keessaa isa tokko ta'udha. Dassuu kana fakkaata ture dassumee oduu biraan hin jiru taanaan daawwattoota keenyaaf nagaa nuuf dhaami. Baay'ee galatoomee kaagama kootinis kan ofirraa qabu warraaf filadhee xumureen jira. Daawwattoota keenya qophii keenya taateewwan gurguddoo torbee xumurame kana keessatti tatta'an gurra namaaf ija namaaf ta'a jennee filannee kan isin dhageessaa turre kanarraaf qabannee dhiyaanne kanuma hangammaatti hordofaa turtan kana fakkaata ture. Torbee gaarii waan gaarii keessa akka turtan isinii hawwuudhaan torbee nageenyaan deebinee akka wal agarru isinii hawwuudhaan qophii har'aa qopheessinee kan dhiyeessine. Handasuu Dalaa fi waa'ee lakkoo Baahiluu Naccoo waliin taaneetudha. Ogeessi kaameeraa immoo Geetuu Alamaayyos akkasuma nu waliin tureera. Daawwattoota hordoftoota keenya yaada keessanii nuun gahaa. Qeeqni soo jiraate, gabbinni soo jiraate, kan fooyyeen soo jiraate, kan itti daballus, kan hir'inni soo jiraate yeroo hundumaa balballi keenya banaadha. Qaamaanis, barreeffamaanis, karaa bilbilaanis jennee dhagaa. Bakka gaarii fi haala gaarii keessa nu tura. Torbee dhimma biraa walitti deebina nagaatti.